Tole daawwattoota hordoftoota gumbii Oromtichaa akkam jirtu nageenyi keessaan akka cirrachama bishaan maddii akka urjii samii gubbaa kan baay'atee ta'u har'ammoo akkamitti seensa yookaan intro viidiyoo keenya hojjennu laallaa. Kanaafis Pixel application Pixel Lab jedhamutti fayyadamna. Applicationicha yeroo bannu kun haala kanaan nuuf bana. Kallattiidhumaan row kan jedhu san yeroo tuqnu akkaataawwan yookaan seensaawwan nuti hojjetannu saniif foormii isaa as keessaa filannaa baay'ee jira. Isaan keessaa kan isiniif tole barbaadanii filachuu dandeechanii kan naaf ta'a jettan as keessaa filattu. Sana booda edit kan goonu kun akkuma argaa jirtan kana gara malee baay'eedha kan qophaa'ee jiru. Isaan keessaa kan isiniif ta'u filattanii itti fayyadamuun mirga keessanii. Mee isa tokko filannee yaa ilaallu ammaaf. Fakkeenyaaf isaa kana amma yeroo tuqnu kun haala kanaan nuuf ifee sana booda edit hanjennu san tuqnee kallattumaan seensa kana ofii keenyaaf hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Haga xumuraatti nu faana tura. Kunoo transparency iddoo ibsanitti maqaa chaanalii keenyaa irratti barreessina. Maqaa kana akka maqaa chaanalii keessanii haala barbaadanii irratti barreessuu dandeechanii. Fakkeenyaaf kunoo Gadaakoo yeroo asitti barreessinu olitti illee sanuma nuuf maxxansa. Gadaa keenya yeroo goonullee haaluma argitan kanaan kunoo edit nuuf godha. Kallattumaan haala maqaa chaanalii keenyaaf baafanne san kallattumaan asirratti barreessinee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Halluuwwan isaallee jijjiiruu hin dandeenya. Haga xumuraatti nu faana turraan irraa fayyadamtan jedhee tan abdii qaba. Applicationicha kan barbaaddan yoo ta'e immoo kallattumaan Play Store irraa search gochuu dandeettu yookaan immoo comment irratti yoo na gaafattan video ittaanu irratti description box irratti isinifan lafa kaa'a. Yookaan barbaaddan ta'e akkasitti na gaafadhaa. Background iddoo jedhu sanitti immoo kunoo subtitle yookiin mata duree taanee kan jiru kana barreeffachuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma maqaa yookiin taayitilii keenya Gadaa Oromoo innee halluu isaa kunoo haala barbaanneen akkanatti jijjiirree barreeffachuu dandeenya. Kanaafuu isanii achitti barreessuudhaan haala barbaadanii halluu isaa kunoo haala kanaan bareechitanii halluu isaa lammaffaallee sirreessuu hin dandeenya. Scale an jedhu san tuquudhaan immoo hagam akka guddachuu yookaan xiqqaachuu qabu sirreessuu dandeenya. Garamitti akka siquu qabullee kunoo haala kanaan haala barbaanneen mimmijeessinee sirreessuu dandeenya jechuudha. Kunoo kan xumurame haala kanaan nuuf baheera. Kana malee miti dugda duuba isaa yookaan background isaallee jijjiiruu hin dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyootuma achi keessatti nuuf qophaa'an jiru isaanuma fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan viidiyoo baay'ee jira. Suuraawwanis fayyadamuu dandeenya. Haaluma barbaanneen gochuu dandeenya. Yoo barbaachisaa ta'eef kan barbaannu ta'e immoo kallattumaan footoo yookiin suuraa yookiin immoo viidiyoo faayil maanaajerii keenyarraa itti galchinee isa keenyan illee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf kallattumaan gaalarii keenya filannee haala kanaan suuraa qopheeffannee yoo qabaanne suuraa san kallattumaan itti galchuudhaan dugda duuba isaallee suuraa keenyan bareechinee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo akkuma argaa jirtan kanaanii halluuwwan gosa lama wal makaa ta'anis kunoo yoo barbaanne fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf gamtokkeef gamtokkeen isaa halluu adda addaa ta'ellee baay'ee nuuf qopheesseera. Applicationiin kun waan nu barbaachisaa hunda of keessaa qabu waan ta'eef waan kana kallattumaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Kana malees kallattumaan akkan hangafa isiniin jedhe suuraa qopheeffannee yoo qabaanne kallattumaan gaalarii keenya keessaa itti filachuudhaan suuraa san itti galchinee fakkeenyaaf kunoo haala amma argitan kanaan dugda duuba suuraa godhannee fakkeenyaaf immoo baanarii yuutuubii keenyaallee galchuu ni dandeenya. Wanta barbaanne iddoo viidiyoo sirriitti iddoo barreeffamaa sirriitti mimmijeessuu dandeenya. Wanta nu barbaachisaa ta'e hunda qaba applicationiin kun. Applicationii kana buufadhaa itti fayyadamaa. Pixel Lab jedhama. Play Store kallattumaan barbaadanii argachuu dandeettu. Anis yoo kan commentii irratti na gaafattan ta'e haala ittiin argattan isiniifan mijeessaa. Viidiyoo keenya amma gara faayil maanaajerii keenyatti import gochuu jirra. Import gargagoonee raawwannee booda kallattumaan faayil maanaajerii keenya keessa waan argannuuf viidiyoo qopheeffanneef intro yookaan seensa kana
haala barbaachisaa ta'een itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha daawwattoota keenya. Yoo irratti guddaa hojjettan waan baay'ee of keessaa qaba, haala adda addaa, idiita adda addaa qaba. Isa guutumaan guututti isin wantoota adda addaa itti daddabaluudhaan kana caalaa bareeffachuu dandeechu jechuudha. Kan fakkaata daawwattoota keenya. Kanaafuu kallattumaan amma hojjenne kunoo faayil maanaajarii keenya keessaa haala kanaan baafannee daawwachuu dandeenya. Itti fayyadamaa, baay'ee isin fayyadee tana amanaa. Kana fakkaataa hanga xumuraatti nu wajjin turuu keessaniif galatoomaa. Chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Horaa bulaa.